yeroo dhumne kudhan irra turre garee kudhan irratti mari'achaa turre achii kaasee immoo garee 50 achii kaasee 250 jalqaba irratti yaadota xiqqaatu guddatu kan adda adda faca'an turanii kudhan irraa dhumne gara 50tti mugaarun walitti qabamaa dhufe amma immoo gara 250 irratti gaafa dhumnu yaadotiin baay'een wal dhaggeeffachaa bilchaachaa waliigalaa tokko kan tokko dhaga'ee gaafa kana jennu immoo nu kan bakka dhumne Itoophiyaa hunduma ishee walitti qabaatte bakka buune uummata miliyoonii 130 waanta ta'eedhaaf sabaaf sablammootaas keessa jiran wajjiniin mariidhaan gabbifachaa dhufne amma gara waliigaluu irratti dhufneerra jechaadha sadarkaa ammaa irratti kan. Mariin kun dhugaa dubbachuudhaaf ijaarsa biyyaa keessatti gahee olaanaa qaba. Siluma biyyi keenya iyyuu kan isheen miidhamte marii dhabuudhaan taayitaan kan inni qabatamaa ture afaan qawweetiin ture amma garuu inni sun immoo seenaa ta'ee darbee amma mari'atamee mariidhaan tokko rakkoosa kan tokko dhaggeeffachaa tokko maal jedha seeduun yaada wal jijjiiraa waanta dhufeedhaaf gara fuulduraatti biyyi keenya addaddummaan yookaan immoo taayitaa qabachuun afaan qawweetiin ta'uu naafee mariidhaan waliigalteedhaan ta'uu isaatiif kana waanta ta'eedhaaf ijaarsa biyyaa keessatti gahee guddaa qaba jedhee yaadaan. Dhugaa dubbachuudhaaf marii kanarratti yogguu hirmaannu mariin kun fala biyya kanaa waan haaraa qabatee waan waaraa ta'e waan uummata keenya fayyaduu danda'u qabatee dhufa jenneeti amanaallee turre akkuma sanitti ammoo nama 4,000 asitti hirmaate kana gartuu gara nama 10 fi 50 akkasumas 250 fi 500tti hirama. Namni hunduu yaada mataa isaa ibsate biyya kana jijjiirama biyya kanaa keessatti ammoo tumsa barbaachisu gochuu fi qabatama jiruun ammoo biyya keenya caba kalee qabdu san suphuuf jecha yaanni nama kamiirraayyuu akka madduuf jecha gartuu 10tti garee nama 10tti hiramneeti mari'achaa turre. Isa keessatti ammoo namni kamuu karaa isa barbaachise yaada mataa isaa kaasee irratti mari'ate wal kabajuudhaan achi irratti ammoo yaada walii kabajuudhaan ammoo deeggarsa barbaachisu kamuu waliif gochaa wal hubachaa isa keessa yaada nama biraa keessaa maddu anis dhaggeeffadhee kootis kan saba bal'aa bakka bu'ee Oromiyaa irraa bakka bu'ee ta'us ajandaa dargaggoota Oromiyaa guutuu qabadhee bakka kana dhufe waan ta'eef ammoo isas karaa barbaachisuun kabachiifachuudhaaf ammoo isa biraa kabajee fi wal dhaggeeffachaa ture. Kana keessatti ammoo akka waliigalaatti isas karaa guutuu ta'e mirkaneessinee waliif gallee gara nama 50tti dhufne. Nama 50 irrattis ammoo karaa barbaachisuun ammoo marii bilchaataa ta'e mari'annee dhimmoota biyya kana fayyadanii gara fuulduraatti ammoo cabiinsa biyya kanaa suphuu danda'an baay'ee selekti goonee adda baasnee ajandaa gara 250tti mariif akka ta'utti dhufnee isarrattis ammoo karaa barbaachisuun ammoo yaadota caba biyya kanaa ni fayyisu jedhaman kan saba kamuu keessa jiruu fi akka biyya kanaatti saba baay'eetu biyya kana jira. Ummata miliyoona 130 ol bakka buunee bakka kana bakka jirrutti cabiinsa isaan nu duubatti eegansan eeggachaa amaanaa ummata keenyaallee baadhannee waan baadhannee san irratti ammoo maal ummanni keenya akka barbaadu ammoo irratti kaasnee mari'annee ajandicha waliif irratti galaa dhufnee jirra. Akka walii galaatti ammoo kan ani dhaamu barbaadu ummanni keenya yaadota alarraa miidiyaa irraa kaansaniin burjaajahuutu hin taane akka walii galaatti qabatamaan hammam arraatti wanni murtaa'ee kana ta'e jedhame waan hin beekamneef obsaan eeggatee murteen asii dabru maal akka ta'e ammoo karaa guutuu ta'een ammoo hordofee yaadota ilaalcha garagaraatiin raasaa irraa haasamu san ammoo qolatee waan asii ta'u kana dhaggeeffatee obsaan ammoo murtee asii dabru yoo dhaggeeffate waan biyya kana akka walii galaatti ammoo suphuu danda'u ajandaa gaarii hayyoonni baay'een irratti hirmaachaa jiru. Ana dargaggeessa bichaa utuu hin taane gartuu hawaasaa hundarraa hirmaachaa jiran jechuudha. Kanaaf ammoo caba biyya kanaa waan ta'uu danda'an hayyoota baay'eetu irratti marataa jiru. Namoota baay'eetu asirratti hirmaachaa jiru. Waan hirmaatan kanaan ammoo caba biyya kanaa fayyisuu waan danda'utu asitti mari'atamaara jedhee yaada. Galatooma.